Wala wala. Asa ije. Jed. Inde sodatin. Waa'ee maali? Waa'ee ispoortii kana irratti yaada maalii qabda? Bukkeetti godhi. Bukkeetti barbaachisaadha. Ishee. Yeroo hundaa hojii fayyaa gaarii waan ta'eef bakka bareedaa kan qophoofne ispoortii hojjechaa jirra. Kanaaf baay'ee Okay gaariidha. Okay. Yoo akkas ilaallu garuu dhaabbii dhumti kee kun xiqqoo nama sodaachisa waasa. Ispoortii hagam guuttee hojjechuu eegalte? ispoortii yaa'u tureera. Baay'ee nama hojjedha yeroo hundaa. Sa'aatii koo eegee yeroo hundaa nama hojjedha. Okay, sa'aatii kam fa'aa hojjetama? Ispoortiin osoo nyaatiin dura hojjetta. Keessattuu yeroo aduun hin jirre. Ganama fa'aa galgala. Ganamaa galgala jechuudha. Eeyyoo. Gosa ispoortii baay'eetu jiraami. Ishtiiriyaa keenya akka biraa feerraani. Inni moona yaada nuuf kenni kottooti. Mee waa'ee ispoortii gubbaa irratti fi gosoota isaanii. Ispoortiin gosoota baay'ee jira. Naannatti gosoota mana dheeruun subaadhayyuu gosoota baay'ee jira. Qaamota miiraa kee qaamota keessaa kan darbu gochaa jabina qaamaa garaagaraa irratti hojjetan jiru. Fakkeenyaaf ispoortiin tamma hojjennee kan yoo jiraate kanneen akka hirree, shoppii jabeessuu fi cimina akkasuma shoppii kan bareechudha. Xuncaanis ba'aa jira amma. Kun ispoortii ijoollummaa makooti kaasee daa'imummaa kootiin itti guddadhe. Yeroo baay'ee ispoortii nan jaalladha. Ispoortii maal ibsa jaalala waan ibsuuf bakka baay'ee haalonni ispoortii keessa jiran baay'ee. Okay, yeroo dhiyootti erga ispoortii eegalte jijjiirama maaltu dhufe amma qaama keerratti fiizikaal appeeraansis yoo ta'e jabina waan tokko wal qabate kan duraanii fi kan ammaa yoo ilaallu akkamitti jijjiiramni jiru? Jijjiirama guddaatu jira. Ispoortii amma akka araada tokkotti fudhatan. Akka araada? Araada jechuun yeroo dafee hojjechuun. Araadinat maalidha? Araadinat saayoo araada suusii jedhama jechuudha. Kanaaf akkatti hojjedha. Ispoortii baay'ee jijjiirama guddaan irratti argamee isheetti deebi'ee fayyummaan koo jabinni koo baay'ee eeganii jechuudha. Okay, guddaa galatoome yaada kee nuuf qoodu keetii fi inni akkanuma caala immoo walumaan taanee itti fufna jedheetu yaadaani. Kan biraas immoo iddoon keenya ni jiru jedheetu yaada ammaaf hin argamne garuu yeroo itti aanutti immoo yaada kana bal'inaan gad fageessinee mata duree biraallee qabanneetoo wanna jiru walumaan itti fufna jedheetu yaada guddaa galatoome yaada kana nuuf keetiif jechuudha. Thank you very much. Cameraman.